Akka fedhaaf jaalala waaqayyootti wantoonni nuti waliitiin ilaallu dhimma yeroo irratti kan xiyyeeffate dhimmoota tsoomii irratti fi akkasuma kadhannaadhaan wal qabatan qophiiwwan muraasa waliitiin ilaalla jechuudha. Dogoggoreen nyaata tsoomii qabu nyaadhee osoon irra ca'amin gaabbii osoo hin galin tsooma kana tsoomuu nan danda'aa abbaa gaabbisiin qabu gaafii jedhudha jechuudha. Biyya Arabaa kana keessa yommuu jiraachaa jirrutti nyaanni hundumtuu tsooma qaba. Nyaata tsooma qabu kana nyaachaa tsoomuun ni danda'amaa gaafii jedhu kana. Ijoolleen kiristaanaa fannoo morma irratti baatanii sirbaa jiru. Warra fannoo gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos morma isaan irratti baatanii sirbaa jiraniif maal jechuudha? Bataskaana dhufanii kan faarfatan asii gaafa deebi'an kan sirban iddoo cidhaatti iddoo sargiitti dhiichisanii kan sirban baay'ee isaanii jiru. Isaan waaqeffachaa jiran sana yommuu argu isa qofa osoo hin ta'in sirba sanas argee baay'ee aaree boba'e. Suuraa qulqullootaa iddoo ciisichaatti tolchuun yookiin kaawwachuun ni danda'amaa gaafii jedhu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kasiin jaallatu ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam ijoolleen Chawaayidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu akkami yeroo kana geessani. Ameen. Waaqayyoon gooftaan keenya yeroo kanaan kan dhugee maqaa Waaqayyoo kan galateeffame kan ulfaatu nuuf haa ta'u bara baraan ameen. Baga tsooma gooftaa keenyaa qoricha keenya Iyesuus Kiristoos baga nagaan geessanii baga walumaan geenyee tsoomni kun kan nagaa kan jaalalaa kan eebbaa Waaqayyoo hunduma keenyaaf nuuf haa taasisu hanga bara baraatti ameen. Dhugaatii guyyaa irraa kan egaa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti wantoonni nuti waliitiin ilaallu dhimma yeroo irratti kan xiyyeeffate dhimmoota tsoomii irratti fi akkasuma kadhannaadhaan wal qabatan qophiiwwan muraasa waliitiin ilaalla jechuudha. Gara gaafii keenya guyyaa irraatti gaafa waliin darbinu dogoggoreen nyaata tsoomii qabu nyaadhee osoon irra ca'amin gaabbii osoo hin galin tsooma kana tsoomuu nan danda'aa abbaa gaabbisiin qabu gaafii jedhudha jechuudha. Obboleettiin keenya kan kaaste nyaata tsoomii qabu dogoggoraatiin akka nyaatte dabalataan immoo erga nyaata tsoomii qabu kana hin nyaadhee jiraadhee osoon irra ca'amin osoon hin cuuphamin tsooma kana tsoomuu nan danda'a abbaa gaabbiis waan hin qabneef gaabbiis waan hin galleef tsooma kana tsoomuu nan danda'amuu hin danda'u kan jedhu gaafiin ishiin kaaste jechuudha. Egaa akka seera mana amantaa keenyatti namni tokko dogoggoraatiin waan tsoomii qabu gaafa nyaatu gara abbaa gaabbiisaatti gara lubaatti deemee dogoggoraan waan nyaadhee jiruuf qannoon naaf kennaa gaabbii naaf kennaa jedhee gaabbii fudhata. Dabalataan immoo hin cuuphama irra caama jechuudha. Haa ta'uutii obboleettiin keenya kun immoo yeroo ammaa kanatti biyya keessa waan hin jirreef abbaan gaabbii yookiin luboonni bakka isheen jirtu immoo waan hin jirreef tsooma kana akkamitti tsoomuu dandeessi osoo irra caamin osoo gaabbiin galiin kan jedhamuu fi egaa barnootawwan yeroo darbe keessatti waa'ee gaabbii ilaalleerra. Gaabbiin karaa onlaayiniitiin galamuu akka danda'amu abbaan keenya jechuudha yeroo darbe onlaayiniidhaan gaabbii galuun hin danda'ama kan jedhu irratti ibsa laataniiru jechuudha. Achi keessatti booddeetti deebitanii onlaayiniidhaan gaabbii galuun ni danda'ama kan jedhu barreeffamee waan jiruuf achi keessaa barbaaddanii sirriitti hordofuu dandeessu. Kanaafuu onlaayiniidhaan gaabbii galuun erga danda'amee karaa abboolii keenyaa gaabbii galuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf karaa sanaan erga gaabbiin galameen booddee tsooma sana itti fufuun hin danda'ama. Kallattii kanaanis egaa hin arganne yoo ta'e abbaa gaabbiis hin arganne yoo ta'e cuuphamuus hin danda'amne yoo ta'e tsooma dhiisuu keenyarra tsoomuun gatii guddaa qaba. Waaqayyoon haala keessa jirru hin beeka, rakkoo keessa jirru hin beeka. Tsooma kan tsoomnuuf cubbuu keessaa bahuudhaaf diina keenya daabiloosin ittiin injifachuudhaaf humna Waaqayyoo ittiin argachuudhaaf waan ta'eef
Tsoomiin madaa lubbuu keenya fayyisa jedhanii abbooliin keenya akkuma nu barsiisan tsoomuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kallattumaan tarkaanfiin ishiin fudhachuu qabdu abbaa gaabbii barbaaduudha jechuudha. Abbaa gaabbiitti yaada jiru hunduma itti himuudhaan balleessaa balleessiti, yakka yakkiti, waan waaqayyoon gaddisiiste erga itti himatte isaan wajjiniin waan isaan siif kennan qannoonaa siif kennan itti fufuudhaan tsoomaaf sagada kee itti fufuu dandeessaa jechuudha. Isaan booddee gaafa biyyatti galte wantoota jiru hundumayyuu ifaan ifatti abbaa gaabbii keetti himtee cuuphamuudhaan cuuphaa qalbii jijjiirrannaa cuuphamuudhaan tsooma kee itti fufuudhaan waaqayyo irraa eebba argachuun hin danda'ama waan ta'eef egaa ammaa fi abbaa gaabbii karaa onlaayiniitiin haasofsiisuun dirqama ta'a. Gaafin itti aanu biyya Arabaa kana keessa yommuu jiraachaa jirrutti nyaanni hundumtuu tsooma qaba. Nyaata tsooma qabu kana nyaachaa tsoomuun ni danda'amaayi gaafi jedhu kana obboleettiin keenya immoo kaasti. Iddoon nuti jirru biyya hambaa nuti keessa jirru kuni nyaata tsoomii qabu fayyadamu waan ta'eef nyaata isaanii keessaa tsoomii kan hin qabne hin jiru waan ta'eef nyaata tsoomii kana nyaachaa tsoomuun ni danda'ama jettee obboleettiin keenya gaafi kana kaasti. Hin danda'amu. Sababiin isaayyuu tsoomni seera qaba. Seera mataasaa danda'e qaba. Namni tokko tsooma gaafa jedhamu maalirraa tsoomuu qaba? Maal faa tsoomuun nurra jiraata wantoota jedhan sirriitti beekuu danda'u nurra jiraata. Abbooliin keenya macaafa qulqulluu irratti waqtii tsoomii isaanii keessatti akkamittiin akka tsoomanii fi nutis immoo akkamittiin akka tsoomuu qabnu nu barsiisuudhaaf jecha kan isaan dubbatan nuuf fakkeenya guddaa. Macaafa raajicha Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 3 irraa kaasnee gaafa dubbisnu raajichi Daani'eel ani yeroo tsoomii kiyyatti torbee 3 hanga gahutti yommuu tsoomaa turetti yommuun iyyata kiyya gara waaqayyotti dhiyeeffachaa turetti nyaatni dhadhaa qabu foon daadhiin waayinis afaan kiyya bira hin geenye nyaata tsoomii qaban hunduma isaanii hin nyaanne jedhee waqtii tsoomii isaa keessatti wantoota tsoomuu qabu addaan baasee nutis akka isaatti akka tsoomnuuf lafa nu kaa'ee jira. Qulqulluun abbaan keenya Daawitis faarfannaa Daawit 109 lakkoofsa 24 irraa kaastanii gaafa dubbistan tsoomuu irraati kan ka'e qaamni koo hin huqqate, dhadhaa dhabuurraan foon dhabuurraa kan ka'e qaamni koo na huqqate, jilbi koos na dadhabe jechuudhaan tsoomii keessatti dadhabbiin, tsoomii keessatti qormaan akka jiruu fi tsoomuudhaan immoo waaqayyo irraa eebba argachuu akka dandeenyu qaama keenya foonii isa gara cubbuutti nu geessu sana dadhabsiisnee huqqisnee lubbuu keenya immoo boqonnaa akka ishiin argachuu dandeessuuf gochuu akka dandeenyu nutti hima jechuudha. Kanaaf nutis waqtii tsooma keenyaa keessatti nyaatota fedhii foonii dabalan foon keenya gabbisuu danda'an gara cubbuutti nu geessuu danda'an kan akka puuphaa, dhadhaa, killee fi kan kana fakkaatan akka tsoomuu qaamnu abbootii keenya irraatii baranneerra jechuudha. Enumaatu gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos immoo gadaama Qorontos keessatti yommuu tsoomaa turetti guyyaa 40 halkan 40 midhaan afaansaa osoo hin seenne bishaan afaansaa osoo hin seenne tsoomeera jedhee wangeelli Maatewos boqonnaa 4 nutti dubbata. Enumaatu waqtii tsoomii sanitti jechuudha. Nutillee yeroo ammaa kana fo'anneeti kan nuti tsoomu. Nyaatota qaama namaa gabbisuu danda'an foonee dhiisnee nyaatota kaan nyaachaati kan tsoomaa jiru. Iyyasuus Kiristoos garuu nyaata hundumarraa dhugaatii hundumarraa bilisa ta'ee tsoomaa ture. Museenis tulluu Siinaa irratti yommuu tsoome halkan 40 guyyaa 40 tsoomee qaal kidaanii waaqayyo kan ta'e taabota waaqayyo yommuu fudhatu osoo omtuu afaan isaa keessa seeniin akka tsoome nutti dubbata jechuudha.
nuti immoo garuu akka humna keenyatti, akka sadarkaa keenyatti akka tsoomuu qabnu Waaqayyoon nuuf iyyameera jechuudha. Akka Museefaatti ga'umsas yoo qabaachuu baanne amma humna keenyatiin akka tsoomnu waan dhiisuu qabnu akka dhiisnuuf abbooliin keenya fakkeenya ta'anii kan akka raajicha Daani'elii fi qulqulluu abbaa keenya faarfataa Daawit nutti dubbataniiru. Kanaafuu nutis waqtii tsooma keenyaa kanatti maal dhiisuu danda'u nurra jiraata? Foon, dhadhaa, killee fi wantoota amma foon keenya gabbisuu danda'an irraatii of bilisa gochuun barbaachisaa ta'a. Kana egaa erga akkas ta'ee waqtii tsoomaa kana keessa nyaata tsooma qabu nyaachaa tsoomuun hin danda'amu. Isa bichaa miti, tsooma kana keessatti wantoonni nuti dhiisuu qabnu arraba keenyaan nama amachuurraa, ija keenyaan namaa laaluurraa, gurra keenyaan namaa dhaggeeffachuurraa, waan Waaqayyo hin jaallanne hunduma raawwachuurraa of eeggachuuf of qusachuun barbaachisaadha. Macaafa raajicha Isaayyaas keessatti boqonnaa 58 kaastanii gaafa dubbistan tsoominaan filadhe kan akkasii miti. Akka amma tsoomaa jirtan kanatti immoo itti fuftu yoo taatan kadhannaan keessa waan isiniif dhaga'amu isinitti hin fakkaatin jedhee nutti dubbata. Wal qocholtuu, walirratti kaatu, walitti naaftu, wal abaartu, wal arrabsitu, wal tuffattu, waan gaariin hojiin gaariin isinirraa mul'atu. Hojii gaariin isinirraatiin mul'atu waan ta'eef akka amma tsoomaa jirtan kanatti hojii hamaa hojjechaa, walirratti kaa, walamachaa, dhiiga walii dhangalaasaa, walammeessaa, waladheessaa hin tsoomtu taanaan tsoomiin keessan gonkumaa isiniif hin fudhatamu. Tsoomni ani filadhe kan akkasii miti. Tsoomni ani filadhe yaada qulqullaadhaan laphee gaariidhaan kan tsoomamu. Gaabbii fudhatanii waa'ee akkanitti badii balleessanitti badii kiyyaaf dhiifama naaf godhi jedhanii kayyee akkanis dhiifama gaafatanii yaada gaariidhaan gara Waaqayyootti deebi'uudhaan dhiifama gaafachaa kan tsoomanidha. Warra dhukkubsatan gaafachaa, warra beela'an nyaachisaa, warra dheebotan obaasaa, warra dagataman yaadachaa, warra kufanii jiran kaasaa, warra waanjoo garbummaan hidhamanii jiran furaa, hidhaa keessa kan jiran gaafachaa, hojiilee gaarii kan ta'an hojjechaa yoo tsoomtan garuu kadhannaan keessa nana biratti fudhatama argata jedhee Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Kanaafuu nyaata qofa osoo hin taane deemsa keenyaan illee jireenya keenya hundumaan illee qulqulluu ta'uu danda'u nurra jiraata. Seera lootaa boqonnaa 19 lakkoofsa 2 irratti ani Waaqayyoon Gooftaan keessan uumaan keessan qulqulluu akkuman ta'e isinis adeemsa keessaniin jireenya keessan hundumaatiin maal taanuun jedha qulqulloota taanuun jedha. Kanaaf tsooma keenya immoo qulqulleessuu qabna. Tsooma yoo qulqulleessine tsoomiidhaan immoo qulqulloofna nuti. Tsoomni qaddisuu ilaal Macaafni Qudus. Tsooma qulqulleessaadha. Tsooma qulqulluu labsaa nuun jedha. Macaafa Yu'eel irratti boqonnaa 1 lakkoofsa 14 gaafa dubbistan. Tsoomii qulqulluu labsaa. Tsoomii qulqulluu labsaa jechuun kan cubbuun keessa hin jirre, yakki kan keessa hin jirre, hinaaffaan dabni kan keessa hin jirre, walirratti ka'uun kan keessa hin jirre, Waaqayyoon kan jaallatu sana namootatti labsaa, namootatti himaa tsoomanii. Gaafa tsooman immoo qulqullummaadhaan, yaada qajeeladhaan, waan Waaqayyo isaan abboome dhiisanii, waan Waaqayyo irraa barbaadu qofa raawwatanii akka isaan tsoomaniif itti labsaa fi tsooman hunda. Kanaaf tsoomni nuti tsoomnu tsooma qulqulluu ta'uu qaba. Tsooma qulqulluu tsoomne kanaan immoo qulqulloota taana. Hin eebbifamnu. Waan Waaqayyoon jaallanne dhiisnee waan Waaqayyo nu eeyyame qofa duukaa buunee yoo jiraanne jireenyi keenya eebbifamaa ta'a waan ta'eef. Kanaafiyyuu tsooma keessatti dirqama tsooma gaafa tsoomnu tsoomuu keenyan dursa dirqama kan beekuu qabnu isaan kana. Nyaatota irraa of dhorkuu, afaan keenya namaa dubbachuu, ija keenyaan hamaa laaluu, gurra keenya namaa dhaga'u, bakka deemnu hundattiyyuu waan namaa irraa fagaachuudhaan jiraachuun tsoomuun keenya gatii guddaan of fidee dhufa jechuudha. Eebba guddaan of fidee dhufa tsoomuu keenyan booda. Dirqama beekuu kan qabnu isaan kanadha jechuudha. Gama biraatiin wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti akkamittiin illee akka tsoomnu nutti hime. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin yeroo tsoomtan akka warra of agarsiistotaa hin ta'inaa. Isaan tsoomuu isaanii mul'isuudhaaf jecha fuula isaanii bosoomsanii karaa gubbaatti bahanii akka namoonni isaan jajaniif akka namoonni isaan kun tsoomanyootadha
Isaan kun qulqullootadha akka isaan hin jedhaniif akka nama cubbuu hin qabneetti akka isaan lakkaa'aniif jecha of agarsiisuudhaaf kana godhu. Isaan gatii hojii isaanii argatanitti. Isin garuu akkasiin godhina. Yeroo xoomtanii fuula keessan dibadhaa, mataa keessan dhiqadhaa, uffata keessan qulqulleeffadhaa, yaada laphee keessanis qulqulleeffadhaati. Abbaa keessan isa iddoo dhoksaa jiru sanitti akka inni argu qofatti xoomaa. Xoomiin keessan gaafa sana isiniif fudhatama jedhee kaa'e. Mataa keessan dhiqadhaa jechuun, fuula keessan dibadhaa jechuun egaa yaada hamaa keessaa bahaaf qulqulleessaati. Namoota fuuldurattis immoo of hin agarsiisinaa. Xoomuu keessan eenyumtillee isiniif hin beekin. Eenyu isiniif haa beeku? Waaqayyoon inni hunda danda'u hunda beeku isiniif haa beeku. Namni isinii beekedhaan faayidaa hin qabu. Namni nuu beekedhaaf xoomii keenya, fakkeenyaaf addunyaan nuu beekteedhaaf xoomii keenya waan isheen nuuf fiddee dhuftu hin jiru. Waan isheen itti nuuf kaffaltu hin jiru. Itti nuuf dabaltus irraa hir'istus hin jiru. Xoomuu keenyan addunyaa yoo nu jibbite malee, yoo nu ceephaate malee, xoomuu keenyaan diinni yoo nu tuffate, nuti immoo maaliif nu tuffataa? Diina keenya daabiloosin ittiin waan injifannuuf. Xoomiin humna guddaa waan of keessaa qabuuf namoota xooman hin jaalatu diinni. Akka nama taraa tokkotti ilaala. Namoota Waaqayyoon wajjin jiraatan, hojii gaarii hojjetan diinni hin jaallatu. Addunyaa yeroo ammaa kana kan faarsaa jirtu goototadha. Isaan jagnootadha kan isaan jettu. Warra ajjeesan, warra dhiiga dhangalaasan, warra hojii gaarii hin hojjenne, warra sirban, warra ejjan. Isaan hin goototadha addunyaa biratti. Waaqayyoon biratti garuu isaan kun tuffatamoodha, cubbamootadha. Waaqayyoon biratti gootota kan ta'an warra Kiristoosiif jedhanii of kennan, warra xooman, qaama isaanii gad deebisanii, foon isaanii lubbuudhaaf warra bichisiisan, warra hojii gaariidhaaf jecha, dhugaadhaaf jecha wareegaman, Kiristoosiif jecha warra wareegamanidha isaan kun gootonni. Garaagarummaa qabaachuu. Kanaaf addunyaan warreen xooman, warreen sagadan, warreen kadhatan addunyaa keessa daabiloos harka isaa galfatee waan jiruuf tuffatamootadha. Nuti garuu addunyaa biratti tuffatamuu nu wayya, Waaqayyo biratti tuffatamuu dhabanna. Namaatiin jibbamuu wayya, Waaqayyoon jibbamuu manna. Kanaafuu egaa xooma keenya keessatti namatti of agarsiisuu osoo hin taane xooma keenya Waaqayyo nuu beekuu danda'utu irra jiraata. Namni nuu beeku irra Waaqayyo nuu beeku. Namni kan nuuf beeku xoomuu keenya, fuula keenya bosoomsinee akka xoomnu aannan xooma jennee iddoo garaa garaatti yoo of labsine namni nuu beeku. Waaqayyo immoo xooma keenya akkamitti beeka yoo jenne hojii gaarii yoo hojjenne. Akkuma sila jenne waan Waaqayyo jaallatu hunduma raawwanne waan Waaqayyo hin jaallanne irraa yoo fagaanne, inaaffarraa, dabarraa, jibbarraa fagaanne xooma keenya yoo xoomne, yoo saganne, yoo kadhanne Waaqayyoon xooma keenya nuuf beeka jechuudha. Kanaafuu xooma keenya Waaqayyoon beeksifachuudhaaf ulaagaa Waaqayyo nuun jedhe guunnee deemuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Gara gaafitti aanutti darbina. Ijoolleen kiristaanaa fannoo morma irratti baatanii sirbaa jiru. Warra fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos morma isaan irratti baatanii sirbaa jiraniif maal jechuu gaafi jedhu. Egaatii namoonni baay'een maqaadhaaf kiristaanaadhaa, naxalaa uffachuudhaan, mana qulqullummaa Waaqayyoo deemuudhaan, bataskaana deemuudhaan, tasaallamuudhaan yeroo hunda fannoo gooftaa Iyyasuus Kiristoos guddisanii morma isaan irratti baachuudhaan Kiristaanni akka isaanii kan hin jirre baay'ee isaanii jiru. Keessi isaanii garuu duwwaa kan ta'e. Keessi isaanii Waaqayyo irraa kan fagaate. Afaan isaaniitiin Kiristoos kan jedhan maqaa qulqullootaa kana waaman. Maariyaamii yeroo jedhanii ittiin kakatanii dhageessu. Keessi isaanii garuu duwwaa. Mee gara iddoo daldalaa yookiin waa bituudhaaf gaafa deemtan mana suuqii tokko osoo deemtanii gaafattanii maaloo kana gatii isaa gannaa buusi maaloo yoo jettanii dhugaa Maariyaamii bakka gatiin isaa akkasumadha. Mikaa'el isiniin jedha. Isin immoo waanuma amantii qabutti isinitti fakkaata. Waanuma maqaa qulqullootaa waamuuf garuu inni ittiin daldalaa jira malee keessa isaa amantaan hin jiru. Maqaadhaaf qofa fannoo guddaa morma isaanii irratti baatanii kan deddeebi'an. Hojiin gaariin keessa isaanii kan hin jirre. Bakka hojii gaariitti kan hin mul'anne. Ximqata irratti akkasuma masqala irratti qofa naxalaa isaanii dagaddagatanii kan dhufan. Maqaaf qofa kiristaana kan ta'an gaafa asii deebi'an kan sirban. Maqaaf qofa bataskaana dhufanii kan faarfatan asii gaafa deebi'an kan sirban. Iddoo cidhaatti iddoo sargiitti dhiichisanii kan sirban baay'ee isaanii jiru. Wal beekna baay'een keenya jechuudha. Kanaafuu wal beekuun keenya gatii nuuf hin qabu. Beekamuun keenya walii keenya biratti osoo hin ta'in Waaqayyoon biratti beekamu. Waan goone sanaaf, waan raawwannu sanaaf,
Sirbi maal akka ta'e dura beekudha. Sirbuu keenyan dura fannoo kan Kiristoosiin isa dhiigni isaa irratti dhangala'e morma keenya irratti baannee sirbuu keenyan dura waa'ee fannoo beekuun barbaachisaadha. Sirbuus duras waa'ee sirbaa beekuun barbaachisaadha. Baay'ee kan isin gaddisiisu macaafa qulqulluu keessa gaafa dubbistan Seera Bahuu boqonnaa 32 lakkoofsa 19 irraa kaatanii gaafa dubbistan seenaa argattantu jira. Museen sabni Israa'el biyya Gibxii keessaa bahanii galaana Eertiraa addaan kutee fi Waaqayyo isaan ceesisee maannaa samiidhaa isaanii buusee isaan nyaachisee kattaa keessaa bishaan burqisisee isaan obaasee ulataa kana oolmaa kana osoo isaan irraa qabu gara biyya Gibxii keessaa bahanii gara tulluu Siinaa jala yennaa gahan Waaqayyoon Musee waamee ture. Maal jedhee sabni kiyya akka ittiin gaggeeffamuuf, akka ittiin gorfamuuf, abboommi kiyya eegee akka inni jiraatuuf, abboommi kiyya irratti barreessee humna kiyya irratti isiniif laadhee diina keessan kan ittiin injifachuu dandeessan, galaana Yordaanosiin kan ittiin ce'uu dandeessan, humna guddaa kan isiniif ta'u taabota koo qaal kidaanii kiyya isiniifan kenna, waadaa taasisee isiniifan kenna jedhee Musee waamee ture gara tulluu Siinaatti. Fakkeenya qaraanoo kan taate, fakkeenya mana qulqullummaa Waaqayyoo kan taate, fakkeenya mootummaa samii kan taate gara tulluu Siinaatti affeere Musee. Gaafa kana Museen obboleessa isaa Aroonitti himee saba kana gaggeessi hangan achi deemee callaatii Waaqayyoo qaal kidaanii Waaqayyoo kana nuuf fidee dhufutti sabni kun asitti walitti qabamanii Waaqayyoon haa galateeffatanii oolmaa Waaqayyoo Gibxi keessaa isaaniif baasii sana faarfannaadhaan ibsachaa naa eegale jedhee adaraa imaanaa isatti laatee deemee ture. Museen halkan 40 guyyaa 40 tulluu Siinaa irratti tsoomee duumessa gidduudhaan Waaqayyoon ifaan itti dubbatee callaatii isaa sana eebba Waaqayyoo sana barakata Waaqayyoo sana abboommi isaa kurnan kan irratti barreeffamee jiru humni diinaa kan dura dhaabbachuu hin dandeenye galaana Yordaanosiin kan ittiin ce'uu danda'an taabota kenneef Waaqayyoon Museedha. Gaafa kana sabni Israa'el maal hojjechaa turanii yeroo xiqqoodhaaf erga turaniin booddee Museen tureera. Kaleessa Waaqayyoon galaana Eertiraa addaan kutee gaafa ce'an obboleettiin Aroon obboleettiin Musee kaboroo fudhattee galata galchaa kan turan faarfachaa kan turan amma immoo deebi'anii Aroon waamanii Museen tureera dhufuu dhiisuu danda'a wanti nuti beeknu hin jiru waan ta'eef waan waaqeffannu waaqa nuuf uumi waaqa nuuf tolchi jedhanii amartii gurra isaanii morma isaanii baasanii qubeellaa quba isaanii baasanii nuuf tolchi jedhanii dirqisiisanii Aroonitti laatanii turanii jedha. Kanaan booddee Aroon warqii sana irraa guuree walitti baqsee jibicha tolchee fi jibicha sanitti akka waaqatti itti sagadaa turanidha. Warqee itti sagadaa turani in sirbu in dhugu in sagaagalu turani jedha. Museen gaafa kana dhufe tulluu Siinaa irraati qaal kidaanii Waaqayyo kan ta'e taabota Waaqayyo baatee gaafa dhufu egaa Museenii yommuu isaanitti dhiyaatee jibicha sana kan isaan waaqeffachaa jiran sana yommuu argu isa qofa osoo hin ta'in sirba sanas argee baay'ee aaree boba'ee jedha. Kaleessa galataaf waamamanii akka faarfataniif kan waamaman har'a garuu oolmaa waaqaa sana lafa kaanii yommuu isaan waaqa tolfamaadhaaf sagadan yommuu isaan sirban yommuu isaan hojii hamaa hojjetan aaree ilaalee boo'icha guddaadhaan gara Waaqayyotti iyyee jedha laalaa Museen. Kanarraa kan ka'e taabota Waaqayyoo fuudhee dhufe sana callaatii Waaqayyoo fuudhee dhufe sana isaan irratti darbatee tulluu sana jalatti isaan irratti caccabse. Namoonni baay'eenis irrifatanii namoonni baay'eenis yommuu sanatti du'ani qaal kidaaniin Waaqayyoo taabonni suni bakka bu'etti hundumtu ibiddi ta'e xaawotii sunis hin gubateedha. Ilaala aarii guddaarraa kan ka'e Museen kan raawwate. Maaliif akka sirban? Egaatii arrasii namoonni biyya lafaa irratti sirba duukaa bu'anii sirbaa jiran sirbi mootummaa Waaqayyoo akka naman dhaalchisne Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irraa kaastanii gaafa dubbistan Waaqayyoon nuuf kaa'ee jira. Warri sirban, warri machaa'an, warri jen mootummaa Waaqayyoo akka hin galle kaa'eera. Isa bichaa miti firiin sirbaa du'atti nama geessa. Firiin faarfannaa mootummaa Waaqayyoo nama dhaalchisa. Galataaf nama qopheessa. Firiin sirbaa garuu eessa nama geessa? Gara si'oolii nama geessa. Gara du'aatti nama geessa, nama affeera. Sababiin isaa maaliif yoo jettanii wangeela Maatewos boqonnaa 14 irraa kaastanii gaafa dubbistan Heroodis namni jedhamu biyya Yihuudaa bulchaa kan ture gooftaan keenya qorichi keenya Iyesuus Kiristoos
yommuu inni dhalatetti dhalachuu isaatiin mootummaa kiyya narraa fudhata jedhee Yesuus Kiristoosiin ari'achaa ture ilaala. Namoonni baay'een jireenya keenya keessaa Yesuus Kiristoosiin ari'aniiru. Fedhii biyya lafaa guutuudhaaf, jireenya biyya lafaa guuttachuudhaaf, biyya lafaa wajjin michuu taanee jiraachuudhaaf jecha Yesuus Kiristoosiin of keessaa jireenya keenya keessaa kan ariine baay'ee keenya jira. Yesuus Kiristoos nu faana kan inni jiraatu fooniif dhiiga isaa yoo nyaanne, yoo gaabbii galle, gara isaatti yoo dhiyaanne jireenya keenya keessa jira. Ani isin faana jira, isinis immoo na duukaa jirtu jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti kan dubbatee jiru kanaaf. Kanaaf namoonni baay'een akkuma firii erorsi kan ta'an jireenya isaanii keessaati kan ari'achaa jiru baay'een jira. Gaafa nuti yakka raawwannu, gaafa nuti cubbuu raawwannu, gaafa nuti Waaqayyo irratti kaanu, waan Waaqayyoon hin jaallanne gaafa nuti raawwannu Waaqayyoon nurraa fagaata. Kanaaf erorsi ari'achaa ture. Akkuma ari'achaa tureen egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa durboo Maariyaamiin gara biyya Gibxitti godaane. Kana qofa osoo hin ta'in hojii ciggaasisaa hojjechaa ture. Heroodis hojii Waaqayyoon hin jaallanne. Maal gochaa ture? Haadha manaa obboleessa isaa Filiiphoos Herodoodiyaa kan jedhamtu mica'oo kan qabdu mica'oo Solomee jedhamtu Filiiphoosiif kan deesse osoo qabdu haadha manaa osoo kan biraa qabu bareedina bifa ishee ilaalee haadha manaa obboleessa isaa Filiiphoosiin dabalataan fuudhee jedha Heroodis. Gaafa kana qulqulluu Yohaannis gaafa kana argu, sagaagalummaa kana gaafa argu, waan namaa kana gaafa argu callin jenne. Haadha manaa obboleessa keetii fuutee niitii godhachuun siif hin ta'u, siif hin barbaachisu. Waaqayyoon Addaamiif waan laateera. Haadha manaa takkitti siif kenname qabda si gaha. Kanaan booddee haadha manaa obboleessa keetii fuutee jiraachuun sirrii miti. Kun Waaqayyoon dheekkamsiisaa, cubbuudha. Hin hojjetin waan akkanaa siif hin ta'u jedhee itti dubbachaa ture. Gaafa kana Heroodis Yohaannis cuuphatti aaraa ture. Ajjeesuus barbaadayyuu ture. Garuu namoonni baay'een Yohaannis duukaa waan bu'aniif, qulqulluu waan ta'eef, galaana Yordaanos keessatti cuuphaa waan tureef isa duukaa waan bu'aniif namoota sana sodaatee garuu mana hidhaatti isa darbatee turedha. Gaafa kana mana hidhaa sana keessa qulqulluu Yohaannis hidhamee osoo jiru Heroodis ayyaana dhaloota isaa kabajachuudhaaf namoota hedduu waamee, mootota hedduu waamee, hiriyoota isaa waamee affeeree ennaa jirutti haadha manaa obboleessa isaa Herodoodiyaa kan jedhamtu abbaan manaa ishee kan irraa du'e Filiiphoos teessoo kabajaarra fidee ishee wajjiniin taa'e. Intalli obboleessa Heroodisiif intalli Filiiphoos fuula mootichaa Heroodis fuulduratti, mootota fuulduratti guyyaa kabaja ayyaana isaa sanarratti dhuftee sirbitee fi'a. Gaafa sirbitu hin gammachiisteedha. Gaafa kana waamee bareedinni keessa akkuma haadha keetitii hin bareedda. Sirba keettis gammadeera. Mootummaa kiyya gimmaasha isaa siifan kenna. Kanammoo hin barbaaddu yoo ta'e waan barbaadde na gaafadhu siifan laadha jedhee gaafate. Waadaa galeef mootota sana fuulduratti. Ani jettee ni dhuftee ishiin haadha ishiidhaan mari'atte. Haadha ishiidhaan gaafa mari'attu maalluuf haa kennu mootichi kun waadaa naa galee jira gaafa jettuun haati ishee maal jetteeni? Mootummaa gimmaasha mootummaa isin barbaadin irraan fudhateen. Sababiin isaayyuu nuti ergan haadha manaa mootichaa ta'e mootummaanis kanuma keenyadha. Kanaafuu ani kan hin barbaadu isa wajjin jiraachuu qofadha. Haadha manaa mootichaa ta'ee jiraachuu qofadha waan ta'eef akkan haadha manaa isaa hin taaneef immoo addunyaa irratti deemee kan na labsu, hojii gaarii hin hojjenne jedhee waa'ee kiyya kan dubbatu namni tokko mana hidhaa keessa jira. Innis Yohaannis Cuuphaa jedhama. Inni yoo du'e garuu tasgabbiitti jiraachuu dandeenya waan ta'eef morma isaa irraa kutee akkasii kennu gaafadhu jettee. Har'as namoonni baay'een dhiiga namaa kan dhangalaasan, waan Waaqayyoon hin jaallanne kan raawwatan hundee Heroodis, hundee Herodoodiyaa kan ta'an, keessa isaanii daabiloos kan bule, waan gaarii kan hin jaalanne, fayyina mucaa namaatti kan hin jaalanne, namni sagalee Waaqayyoo dhaga'ee gaabbii galee gara Waaqayyootti deebi'uun kan isaan hin gammachiisne. Inumaas iyyuu namni gaabbii galee gara Waaqayyootti deebi'urra mootummaa isaa dhaalurra
cubbuu yoo hojjete yoo sirbe addunyaa wajjin yoo jiraate kan isaan gammachiisu namoota baay'een Lusifarii yookiin agaanintii wajjin kan jiraatan baay'een isaanii jiru jechuudha. Gaafa kana egaa waadaa galee fira waan ta'eef loltoota isaa ergee qulqulluu Yohaannis morma isaa irraa kuchisiisee waancatti fichisiisee kennisiisee fija. Yeroo kanatti eekamsa guddaa ta'e ijoollee Waaqayyoo nama qulqulluu ta'e sagalee Waaqayyoo kan lallabu sagalee Waaqayyoo kan labsu warra cubbuu hojjetan cuuphaadhaan akka isaan qulqullaa'aniif Kiristoos dhufaatii isaadhaaf karaa kan sirreessaa jiru qulqulluu Yohaannis nama akkasii morma isaa irraa kuchisiiste. Eenyudha kana kan godhe waadaa kana kan galchisiise sirbadha jechuudha. Firii sirbaatu kana hunda taasise. Kanarraa kan ka'e mormi qulqulluu Yohaannis osoo masaan laalanuu waancaa sanarraa ol kaatee koochoo godhattee balaliitee waggaa 15 guutuu addunyaa irratti sagalee Waaqayyoo labsaa turte. Kan Waaqayyoo file foon ajjeesuu kan danda'u lubbuu keessan garuu homaa gochuu kan hin dandeenye hin sodaatinaa jedhee Kiristoos kan waadaa nuuf gale kana. Agaanintii irra jechuu dandeessu, ilkee bofaas qabuu dandeessu, summii isaas yoo dhugdaniyyuu anatti amantaniitti waan taataniif, foon kiyya dhiiga kiyya fudhattaniitti waan taataniif isin duukaa waan hin jiruuf hin sodaatinaa. Garuu lubbuu keessan kan ajjeesu qofa sodaadhaa, innis Waaqayyoon tokkichadha. Kanaafuu narraa addaan hin bayinaa, nafaana jiraannan garuu maan sodaatinaa kan jedhe isa kan lallabaa ture. Mushurraa Kiristoos kan ta'e Yohaannisiin morma isaa gaafarraa kuchisiistu mormi isaallee ol bahee samii irratti lallabaa turedha. Kanaafiyyuu warreen fannoo gooftaa mormatti baattanii sirba keessa galtanii dhiichistanii ragaddan sirbi madda cubbuu ta'uusaa beeka. Tariitii namoonni baay'een akka madda galiitti ittiin jiraanna jettanii madda galiidhaan kan jiraatan jiraachuu danda'u. Nuti kan wangeelli keenya jedhu macaafni keenya kan lallabu manni amantaa keenya kan lallabduu fi Kiristoos kan nu barsiisee dubbanna waa'ee namaaf miti madda galii warra ittiin jiraatanii madda galii akka ittiin hin jiraanneef dhorkuu keenya miti karaa biraas hojjetanii argachuun hin danda'amu. Kanaafuu nuti warra sirban osoo hin taane sirbichadha kan nuti hin barbaanne. Warri sirban gaabbii galanii deebi'anis qulqullaa'anii faarfattoota ta'uu danda'u waan ta'eef. Nuti garuu manni amantaa keenya kan balaaleffattu sirbadha. Sirbituun mootummaa kun dhaaltu waan jedhuuf ijoolleen Kiristoos kan ta'an hundumtiyyuu sirbarraa fagaatanii mootummaa isaa akka dhaalan waan barbaadduuf manni amantaa keenya sirba kan balaaleffattuuf kanaafidha. Kanaafuu warreen akkasii qalbii keenya jijjiirrannee dhaabbanne itti yaadnee macaafa qulqulluu maal akka jedhu dubbisnee laphee keenya gara Waaqayyootti deebine gaabbii gallee yoo deebine Waaqayyoon abbaa dhiifamaati waan ta'eef nu dhiisaa Waaqayyoon warra akkasii nuuf haa deebisu. Gara gaaffichaa nutti gaafa darbinu suuraa qulqullootaa iddoo ciisichaatti tolchuun yookiin kaawwachuun ni danda'amaa gaaffii jedhu. Egaa suuraan qulqullootaa yeroo darbe akkuma argitan akkuma baranne kabaja guddaa qaba, ulfina guddaa qaba. Suuraa qulqullootaadhaaf ulfina laachuun barbaachisaadha. Suuraa qulqullootaa iddoo ciisichaatti akka seera mana amantaa keenyatti suuraan qulqullootaa kan inni kaawwamu mana qulqullummaa keessatti iddoo kadhannaa keenyatti. Kanaan ala akkasumaan callifamee iddoo garaa garaatti hin taa'u. Garuu namni mana isaa keessatti iddoo ciisichaatti kaawwatu suni nama akkamiiti kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Tariitii dhuunfaadhaan Kiristoosiin duukaa kan jiraannu ta'uu dandeenya. Dhuunfaadhaan gaafa jennu kan hin fuune, kan hin heerumne, yaada addunyaa keessa kan hin galle namoonni baay'een Kiristoosiin duukaa bu'anii jiraatan jiru. Suuraan qulqullootaa, siiliin qulqullootaa diina keenya daabiloosiin kan ittiin injifannu humna guddaa kan qabu waan ta'eef warreen Kiristoos duukaa bu'anii kan Kiristoos ta'an hundumti isaanii yoo kaawwatanis wanta rakkoo uumuu hin jiru jechuudha. Lammaffaan immoo gaa'ilaan kan jiraatan. Gaa'ilaan gaafa jennu kan hin sagaagalle, kan hin ejjine, Waaqayyo irraa kan adda hin baane, hojii Waaqayyo hin jaalanne kan hin raawwanne gaa'illi eebbifamaadha. Iddoon ciisichaas immoo qulqulluudha, hin xureessinaa jedhee qulqulluun Phaawulos kan dubbatee fi namni sagaagalummaadhaan yaada hamaadhaan akka hin xureessine barbaadeeti. Gaa'illi sun erga Waaqayyo eebbisee, iddoon ciisichaa sunis erga Waaqayyo eebbisee siiliin achis yoo taa'e ijoollee sanaaf birtaatedha, eegumsadha. Garuu kabajaan taa'uu qabu.
Garuu ulfinaan taa'uu qaba. Ulfinaan kan taa'u immoo akkamitti taa'uu qaba? Siila dinoodhaan taa'uu qaba. Awwaarra kan tuqnetti uffanni keenya iyyuu kabajaan ta'a waan ta'eef. Kun warra kamiif? Warra kamiif? Warra gaa'elli isaanii eebbifame. Gaa'elli eebbifamaadha iddoon ciisichaas qulqulluudha warra jedheef. Warra tidaarii isaanii kabajanii jiraataniif. Kan irra hin taane taanaan garuu iddoo ciisicha isaanii kan xureessan, yaadaamaan kan xureessan, sagaagalummaan kan xureessan, siilii sana achi kaawwataniidhaaf waan Waaqayyo isaaniif dhaga'u miti. Yaada hamaa keenyarraa deebinee qulqulloofneeti siilii qulqullootaa ofitti dhiyeessuu kan dandeenyu. Xuraa'ummaa keenyarraa qulqulloofneeti. Yaada keenyarraa, ilaalcha keenyarraa qulqulloofneeti siilii qulqullootaa kan ofitti dhiyeessinu. Yaada hamaa keenyarraa qulqulloofne irra taanan, cubbuu keenyarraa qulqulloofne taanan, yakka hin qabnu taanan siilii qulqullootarraa wanti nu fageessu hin jiru. Qulqullootarraa kan nu fageessu yoo jiraate cubbuudha. Cubbuu hojjenna taanaan siilii isaanii miti isaanuu nurraa fagaatu. Nuti garuu waan gaarii hojjenna taanaan qulqullummaan deddeebina taanaan hojii qulqulloonni hojjenna taanaan siilii qulqullootaa miti qulqulloonni nu faana jiru. Jireenya keenya keessatti iyyuu nu eegu nurraan fagaatan. Kanaafuu kan siilii qulqullootarraa nu fageessu inni guddaan cubbuudha. Cubbuu dhiisnirra taanaan waan Waaqayyoon jaallanne raawwannu taanaan adeemsa keenya keessatti Kiristoosiin utubaa jireenya keenyaa taasifannee deemna taanaan cubburraa fagaanne taanaan siilii qulqullootarraa wanti nu fageessu jiru. Kanaafuu gaafa keenyu garuu siraataan seerri mana amantaa keenya jedhuun kaa'uun sila dinoodhaan golguun kabajuun barbaachisaa ta'a. Garuu uffachuun hin barbaachisu. Yeroo darbee akkuma argitan baay'ee kan nama gaddisiisu siilii qulqullootaa uffatanii kan irra deeman lukti isaanii kan faxxate lukti isaanii kan ciccite argitanii taammirii Waaqayyo raawwate argitanii uffachuudhaan xureessuudhaan isarra darbee tiraasii kan godhatanii rafan jiru. Numatu gaafiin tokko asirratti maaltu ka'ee siilii qulqullootaa tiraasii fi algaa irratti maaliif gootu jennee gaafannaan seexanni akka nu hin qorreef jedhanii warri nuu deebisan jiru jedhanii yaada kana kan kaa'an. Siilii qulqullootaa waan uffanneef, siilii qulqullootaa tiraasii waan godhanneef diinni nurraan fagaatu. Hundumaa ragaa nurratti ba'a. Siiliin qulqullootaa maccaawachaa miti. Siiliin qulqullootaa taraa nagarii. Siiliin qulqullootaa qulqulluu gaafa jennuun kabajamaadha. Adda kan ba'edha. Akkamitti kabaja dhaba? Siilii qulqullootaa waan uffatteef miti. Amantaan laphee keenya keessa hin jiru taanan. Siilii qulqullootaa uffannee miti. Amantaan laphee keenya keessa hin jiru taanan. Waan gaarii laphee keenya keessa hin jiru taanan siilii qulqullootaa uffanneedhaaf qulqulloonni nu faana hin jiraatan. Qulqulloonni kan isaan nu faana jiraatan hojii qulqullummaa hojii gaarii yoo hojjennedha. Kanaaf waan siilii qulqullootaa uffanneef qofa, waan siilii qulqullootaa mataa keenya dura godhanneef qofa miti. Namni tokko macaafa qulqulluu tiraasii godhatee yoo rafe asiin karaa sammuu isaa seenuu danda'a. Yoo dubbise, yoo qo'ate, hojii gaarii yoo qabaate malee hin seenu. Bishaan miti ittiin nammu. Yoo kadhannaan jabaate macaafa qulqulluun akka isaaf ifu kadhate malee. Kanaaf isa kana beekuun barbaachisaadha. Namni tokko osoo hin hojjetiin taa'ee maqaa qulqullootaan qofa qulqulluu jechaa yoo oole hojii gaarii hin qabu yoo ta'e gatii hin qabu. Hojii gaariidha kan qulqullootatti nu dhiyeessuu danda'u. Kanaaf tiraasii godhachuun, algaa raafachuun, uffachuun hin barbaachisu. Xuraa'ummaadhaan, dafquudhaan siilii qulqullootaatti tuquun hin barbaachisu. Kabaja qaba siilii qulqullootaa. Siilii qulqullootaaf kabaja kennuun barbaachisaadha. Dabalataan gaafina asirratti ka'u siiliin qulqullootaa uffata irratti maaliif hojjetama kan jedhuuf namoonni madda galii godhachuudhaaf uffata irratti hojjetu. Kun hin barbaachisu. Ittiin daldaluudhaaf, ittiin galii argachuudhaaf, ittiin diinagdee isaanii guddifachuudhaaf jecha warri siilii qulqullootaa uffata irratti tolchanii akka namni uffatu gochaa jiran waan qulqulloota jaallataniif isinitti hin fakkaatina. Kan isaan yaadan madda galii qofa malee kabaja qulqullootaa hin yaadan. Namoonni akka eebbifaman hin barbaadu. Siilii qulqullootaa